Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamoo jaalatamoo hordoftoota Abdii Alii kan yuutuubii kiyya hordoftan maatii kiyya kan kanaan dura taatan bifa haarawaatiin ammallee deeggarsa keessan itti fufaa. Iccitii jajjabaa tokko isin biraan ga'uudhaaf ariifadheen jira. Akka gurraaf qalbiidhaan dhageeffattan erga dhageeffattan booda immoo akka sheer gootan gaafa sheer gootan ammoo akka laayik gootan abdiin isinirraa qaba. Tiktookiin kiyyallee Abdii Aliin jedha, yuutuubii kiyyallee Abdii Aliin jedha, gama feesbuukkaatiin ammoo walaabuu baalee jechuudhaan hordofuu dandeettan. Egaa iccitiin ammaan na bira jiru kun iccitii aga'oo gumaati. Nama tibba kanaa Nabi Muhammadiin xiqqeessuudhaaf yaalii godheedha. Kanaaf milkaa'uuf namni kun akkuma isin argitan kana jaldeessa fuula jaldeessaa rakkataa fi nama namummaa isaatiin gadiinu namuu naamusa hin qabneedha jedha obboleessi isaa kan South Africaatti hangafa isaa ta'e. Gama amantaa musliimaa osoo hin dhufin duratti nuti hundinuyyuu amantaa tokko hordofna, kiristaanummaa hordofna jechuudhaan dubbata obboleessi isaa kun hangafa. Haadhaan garagara ta'anis iccitii isaa akkasitti lafa kaaya. Namni kun yeroo jalqabaa biyyaa bahu waa'ee abaa'oo osoo hin taane waa'ee lubbuu isaatii fi waa'ee sagaagalummaatiin kan biyyaa ba'ee dubbata. Akkuma beekamu lammii biyya Jarmanii kan biyya Itoophiyaa keessatti yeroo sanitti uummata tajaajiluudhaan uummata keenya tajaajiluudhaan beekamtu irratti birrii kadhachuudhaan erga waardiyaan mana jalaa baneen booda namtitti san irratti sagaagalummaa gochuudhaan maallaqa guddaa jalaa fudhachuudhaan namtitti san irratti illee dhiibbaa godhee akka karaa Keeniyaatiin biyya baqaa san ga'e dubbata. Erga biyya san ga'ee rakkinnoota garagaraaf wantoota nama isaan gargaaran irratti illee namtichi kun bakkuma gahetti waan hunda waan rakkoo fi waan badii waan hojjetuuf bakka kana irraa ga'uyyuu hin danda'u jedheetii dubbata obboleessi isaa kun. Namtichi kun akkuma argitan kana jaldeeyyii isaa of jalatti raree niitii isaa of jalatti deebisee ilmaan isaa of jalatti deebisee namoota xiqqeessuudhaaf gartee kan biyya ormaatti jiraataa jiru jechuunis ammas ammoo kara ollaatiin illee nu qaqqabeeti jira. Haa ta'uti garuu namni kun niitiin inni fuudhe obboleettii Biraanuu Juulaa warri jedhanillee waan argamaniif akkasumatti wanti kun ergama qabatee waan uummata Oromootii fi amantaa hundayyuu walitti buusu fudhatee waan deemaa jiruuf bu'aa mataa isaatiif kan hojjetu ta'uu akka balaaleffatan jechuudhaan dubbata. Yookaan ammoo seeratti dhiyeessuun barbaachisaadha. Ani ammoo wanni isaaf dhiifama gaafadhu hin jiru jechuudhaan ani mataan kiyyayyuu akka inni seeratti dhiyaatuu barbaada jechuudhaan obboleessi isaa kan abbaan tokko kan haadhaan garagaraa irra deebi'ee balaaleffateeti jira. Egaa hordoftoota keenya iccitii amma argachuudhaaf namticha waslaattaa gabatee fuula bocaa kana ilmaan isaa jaldeeyyii of jalatti raree argachuudhaaf odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf sabiskiraayib gochuu akka hin irraanfanne galatooma.